odeeffannoo ajaa'ibii fi akkasuma ergaa akkasuma wanta wal yaadachiifnu tokkoon qabadheetiin dhufee jira. Baay'ee isinirraa badee ture jechuudha. Akkana booda yoo rabbiin jedhe hin badu jechuudha. Haaluma jiruu biyya ormaa tanatu akkana nu hubachiise. Nageessin dagannee ashamaa harka fuudhee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftootaa chaanaalaa hin dhufu. Nageenyi rabbii guddaa bakka isin jirtan qilleensarraa faca'ee duudhee bakka isin jirtan isinirra haa qaqqabu isinirra haa qubatu jira. Igaa akka jalqabaatitti qabxii sadii qabadhee dhufe keessa. Baay'een qabaa lixa beektuutirra dhaamsa foogayini obbo hunda bira lubbuun jiraanne turruullee wal garra dhibameetti goree na jiree na dara. Isa ergaa isinii qabu akkasuma wanta wal yaadachiisuu qabnuu fi just dhaamsa walumaa dhiyaata qaba. Jalqaba irratti wanta isin akka ergaatitti qabu yeroo ammaa biyya keenya keessatti waraanni hammanan jedhan waraana yeroo duriitiin walitti qixxeenya qabu yookaan ammoo yeroo waroota dargii fi akkasuma Haayila Sillaasee waraana akkasiitu biyya keenya keessatti adeemamuuf deemaa jira jechuudha. Just wanni beekuu fi wal yaadachiisuu qabnu tokko waraanni kun jalqaba kan gaggeeffamaanii ture humnoota bakka adda addaa irraa humna Eertiraa irraa fudhatame poolisii addaa Oromiyaa akkasuma poolisii federaalaa poolisii naannoo Oromiyaa akkasuma milishaa naannoo Amaaraa ta'eetiin as amma gara UA gara Dubai irraas wanti keessatti qooda fudhatee hin jira jechuudha. So waraanni wanta kan hundaan gaggeeffame xumura osoo hin argatin irra aaninsa warra Tigraayin dhumachuu danda'eetiin jira jechuudha. So amma garuu ijoollee keenya obbolaa kiyya yookaan obbolaa kan kee obbolaa isii obbolaa isaa kenna jechuudha. Kan amma biyya keessatti waraanatti oofamaa jiran akkuma suuraa irratti argitan kanatti ijoolleen kunniin baay'ee xixiqqoodha akkasuma umriin isaaniis xixiqqoodha akkasuma leenjii waraanaatis hin fudhanne. Egaa jalqaba irratti bakkoota adda addaa irraa waraanni gahumsaa fi humna qabu inni jalqabaa sun kan hin moo'in amma ijoollee kanaan dhugama moo'uuf deemanii moo'umaaf deemanii moo ijoolleen kun daakuu fi xaa'oo kompostii biyya sanii haa taatuudhaaf is jarri obbolaa keeti. Obbolaa keenyaaf dhaamsa gochuu qabna. Biyya abbaa irra teennee sooshaal miidiyaa kanarra amma asirratti wanni dubbadhuuf akka namni na dhageeffate kun obbolaa isaa fira isaa maal isaatiif dhaamsa akka ga'uudhaaf malee asirratti akka hafuufi miti jechuudha. Kana wal yaadachiisuun dirqamaa fi dirqama keenya jechuudha. So atis obbolaa kan kee anis obbolaa kiyya innis obbolaa isaa waraanni kun dhimma biyya keenya birmadummaa waraanni kun osoo kan naannoo Oromiyaatiin yookaan daangaa lafa babal'ifannaa Oromiyaa irratti adeemameetiin irraa dhorkamuuf deemu yoo ta'e weel uummanni Tigraay akka ofiitiin maal godhe akka naannootitti akka saba kiyyaatitti afaan kiyyaan aadaa kiyyaan eenyummaa kiyyaan hin bulaa jedhe malee waan addaa waan inni gochaa jiru illee argine. Waraana taatu qaataa qeerroo fi jawaar waggaa meeqa dura biyya sanitti irraa galchan. Abiy ammoo Jawaariin caala kireeditii olaanaa argadha jedheetiin dhageettii guddaa olaanaa argadha jechuurraa kan ka'e waraana qeerroof Jawaar wajjin hiriiruudhaaf akkasuma qabsaa'onni biyya keessaatis viidiyoo keessaa yeroo san itti makamanii waliin hiriiruudhaaf tiim lamaan uumamee waliin hiriiruudhaan galchan kompiitara tokkoon galee qawween dhaqee as deebisuudhaaf yaalii gaggeessitu. Kana jechuun isaa dhageettii Jawaar argatee ture kireeditii isaa sanii olitti dhageettii isaa sanii olitti horachuun qabaa ummata san cabsee horachuun qabaa waan jedhu isa keessa dhufee kireeditii san fudhadhee waraana laaptooppiin galee waraanaan yookaan ammoo meeshaadhaan aydachaasuuf wanta xiqqootu nu hafe jechuudha. Kanaaf dhaamsi kiyya obbolaa kan kee obbolaa kiyya obbolaa isaa obbolaa isii waraana kanarratti hubannoo fi akkasuma leenjii tokko malee fuudhamanii waraana kana galfamaa jiraniif dhaamsa kennuun akka hin deemne taasisuun anarraayi sirraayi nu hundarraayi jechuu barbaadeeti. Egaa akka lammaffaatitti immoo kun ergaan isinii qabu jechuudha. Ergaa kana akka hojiirra oolchitan abdiin qaba. Anis hojiirra nan oolcha jechuudha. Gara maatii kootii, gara obbolaa kootii, gara fira kootii hojii kana irra nan oolcha jechuudha. Egaa akka dhaamsaatitti wanti gochuu nuti danda'uu qabnu biyya ormaa keessatti wanti gochuu nuti danda'uu qabnu waraanni kun hin deema yoo ta'e waraanni kun adda bilisu waraanni kun gara Tigraay ijoolleen kun ni fe'ama yoo ta'e gaafa kana dirqama woboonis jabaachaa deema. Maaliif namni fedhaan gara waraana Tigraay deemuu sanirra fedha dirqamaan garas deemurra fedha ofiitiin gara waraana adda bilisummaa Oromootitti makachuu filata jechuudha. So gaafa kana
waraanni adda bilisummaa Oromoo jabaachaa deema. Waraanni adda bilisummaa Oromoo jabaachuu kanaaf uummanni nutis bakka jirru iddoo jirru kamirraayyuu wal gurmeessuudhaan keessaa wal dubbisuudhaan waraana adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun akka danda'u akka amma yeroo dhiyeenya kana qophaa'aa jiru koonsartiin guddaan akka biyyoota Ameerikaa, Awurooppaa biyyoota kanneen keessatti koonsartiin gurguddaan qarqaarsa woboo bira dhaabbachuuf jedhu qophaa'aa jiru kanatti hundi keenyayyuu bakka jirru irraayyuu uf qopheessuu danda'uu qabna jechuudha. Uf qopheessuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf gaafa kana waraanni kun daranuu hin hammaata taanaan carraa woboon qabu gama boodaattis ta'u yeroo waraanni Tigraayii fi Biltsiginnaa jidduu deemaa jiru kanas ta'u bakka kanatti humni isaa ni dadhaba jechuudha. Waraanni PP humni isaa dabalaa deemaa jiru. Ijoollee butuutii asii guuranii itti galchaa jechuun humni isaa guutumatti unkutaa'ee baduu baatullee baay'ee dadhabee fi kan laafee aakira irra gahee ta'uu hubachuudha qabna jechuudha. Kanaafuu waraanni adda bilisummaa Oromoo yeroo kana sochii irra jira. Yeroo kana bakka adda addaatitti hidhamtoota hiikuu keessatti Gujii keessatti Wallaga keessatti hidhamtoota hiikuu hanga hidhamtoota hiikuu jechuudha. Gandoota adda addaa aanota adda addaa to'atee hanga hidhamtoota siyaasaa hiikuu irra gahuu danda'ee jira. Waliinuu arguu jira jechuudha. So gaafa kana gaafa waraanni adda bilisummaa Oromoo boodas ta'u ammas ta'u yoo amma hojii irra jira. Kana daranuu hojii irratti kan seenu yoo ta'e sababa ijoollee kana dirqiin gara waraana Biltsiginnaa naftanyaa kan oofaa jiranii fi ijoolleen garasitti kan dabalamanii waraanni adda bilisummaa Oromoos kan cimee itti fufu yoo ta'e humni PP'n qabdu baay'ee dadhabaa deemeera duraa'uu dadhabeera Tigraay keessaa galuu hin dandeenye jechuudha. Uummanni Oromoo woboo bira hiriiruun bakka jirru wal gurmeessuun wanta isaan barbaadan akka fakkeenya konsartii biyyoota Awurooppaa keessatti qophaa'aa jira isiniin jedhu kanatti waan akkasiis guddeessanii bakka adda addaa jiru qopheessuu dadhabnus bakka jiru irraa keessaan haasofnee waraana adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu fi gargaarsa isaaf taasisu akkasuma gargaarsa mallaqaa qofa osoo hin taane gargaarsi waraanaaf taasifamu gargaarsaalee adda addaatu jira. An akka nama tokkootitti waa'ee waraanaa guddaallee irraa beekuu baadhu yookaan ammoo dhageettiin illee hanga tokko dhagaahuu nama danda'a. Garuu wanti waraanaaf taasifamu dirqama mallaqa qofaa miti. Nama achi keessaa qabda yoo ta'e ergaa kennitaaf ergaa akkamiin bakka akkana waan akkanaa jira bakka akkana kana irraa goraa bakka akkana kana rakkoo akkanaa jira bakka akkana seenina bakka akkana kana waan akkanaa jira waan jedhu ergaayyuu namaa dabarsuun qarqaarsaa waraana kan keetiif taasiftee fi taasisuu qabdu keessaa isa tokko jechuudha. So kanaaf jechuudha uummanni Oromoo amma haala hamaa fi baay'ee hammaataa keessa jira jechuudha. Akka guutuu biyyaattis ta'e akkuma addunyaatti waggoota lamaan kana rakkooleen gurguddaan adeemsifamaa turan. Keessaafuu rakkoon sun akka biyya Itoophiyaa jedhamtu keessaas ammas deebii akka Oromiyaa jedhamtu keessatti rakkooleen gurguddaan nurra gahuu danda'u irra jira jechuudha. Akkasuma nurra gahaa jira. Obboleeyyan keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiran dararamaa jiran meeqaatamii jechuudha. Akkuma beektan sagalee tahaa fi turre sagalee nu tahaa turtan bakkoota adda addaa irraayis ammallee sagalee tahuu keenyatti humna. Ilmoolee daa'imman ijoollee daa'imman xixiqqoo akka biyya keenya aannaniin hin guddattu daa'imman dirqama hanga baatii jaha harma haadhaa hodhuudha qabdi achi booda waan dabalataa nyaata dabalachaa deemti jechuudha. Garuu kan biyya kana ergaa akkuma isiin deesseen qabanii yeroo algaa irraa fuudhanii mana hidhaatti galchan daa'ima saniif haati sun waa nyaattee harmisiisuun ittiin bahu jechuudha. Kanaaf dirqama daa'imman kanaaf soorata wayii fiduufi qaba jechuudha. Warri isii hidhe kun sooranni kun garuu kan dhufuufi danda'uu qabu silaa daa'imni baatii tokko haga 2, 3, haga 4, 5 haga 6 waan jedhu jira. Daa'imni baatii tokko haga 2 soorata daa'imni baatii 5 haga 6 soorattu soorachuu hin danda'u. Kanaaf isaan kanarraan kaayanne sooratuma homatee qofa guuranii fidaniif jechuudha. Sooratuma haa ta'u malee homatee guuranii gaafa fidaniif gaafa kana hoo maal ta'e daa'imni kun soorata kana soorachuu hin ga'u umrii isaa bakka soorata sanaa hin geenye. Gaafa soorata kana sooratu yookaan dhugaatii kana dhugu garaachisaa sun soorata san daakuu hin danda'u. Daa'ima xiqqoodha kaa. Garaachi sun akkuma umriin isaa jabaataa deemu sooranni inni sooratu sunis garaagarummaa qabaachaa deema. Isaan kanarra waan hin kaatiin daa'imni sun wanta san daakuu waan hin dandeenyeef garaachisaa sun daakuu waan hin dandeenyeef sadarkaan lubbuun jiraachuu isaa gadi bu'aa deemaa jechuudha. Sadarkaan lubbuun jiraachuu isaa gadi bu'uu irrallee dabree haga lubbuun dhabamuu fi dhabamaa jiraachuu isaatillee waliinuu arguu jira jechuudha buleen keenya. Kanaaf rabbiin rakkoo nuti qabnu kana hundaayyuu
furmaata isaa akka nu godhuu fi dhaamsa kiyya kanas share gootanii akkasuma like gootanii akka hiriyootan keessan biraan qaqqabdan kabajaadhaaf jaalalaan isin gaafadha. Hanga qophii biraatiin wajji deebinutti kana booda hin badu jechuudha biiznillah. Walitti deebinutti fayyaaf nagaa keessa jiraadha. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabajaa. Bye.